ربي يا مجيب صلي على الحبيب شوقنا ليه المكملة أريد أحبك أحسن لمن عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم أريد أحبك أحسن لمن عاداك ومن يحبك أذكر إلهك يوم لا تنسى ربك لا تنسى ربك أكثر ذكر الموت تلقاه جبك بل أنسى إحسانك في من يحبك. السلام عليكم ورحمة الله. jirtu jenna hordoftoota fi jaalattoota sagantaa keenyaa eegaanutti sagantaa keenya irraa keessatti seenaa gooticha Liibiyaa fi leenca islaamaa tokko irratti waa'ee isaa waliin kan waliin barsiifnu ta'aatii amma goolabaatti bakkuma jirtanii turtiin keessan waliin haa ta'u kan isiniin jedhu an Jamaal Abdulleetiin. Egaa seenaan gooticha islaamaa kan arra isiniif dhiheessuuf jennu kuni goota osoo amantii isaatii fi biyyaaf loluu biyyee ta'e leenca islaamaa maqaan dhaloota isaa guutuun kan inni ittiin beekamu Umar Mukhtar Muhammad bin Farat al-Manaafi jedhamuuni amamaam. Gootichi Liibiyaa Umar Mukhtar kan warra gita bittaa Xaaliyaanii biratti Maatarii fi Maaniifaa jedhamuun beekamu hoogganaa ol aanaa garee diddaa gita bittaa Xaaliyaanii kan yeroo sana siyaasitii jedhamu isa yeroo ammaa Kiriimiyaa jedhamuun beekamu dachii baha biyya Liibiyaatti ture. Umar gosa hojii barsiisummaarraa gara jeneraala qondaala waraanaatti kan jijjiiraman Umar Mukhtar sochii warraaqsa sunii keessatti nama gahee ol aanaa bahaa turedha. Kanarraa ka'uudhaan goota biyyaalessa Liibiyaa beekamaa ta'uun faajjii qabsoo diddaa Arabootaa fi guutuu addunyaa Islaamaa ta'uun tajaajilaa ture ammas tajaajilee jira. Akka lakkoofsa lakkaawwii bara faranjootaa ta'uusaatti yeroo bara 1991 gara fincila diddaa gita bittaa Xaaliyaanii dhaabuun yeroo kana irraa eegaluun waggoota 20f sochii kana qindeessaa fi olaantummaan hoogganaa ture. للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليس الغاب في الحرب أنا درع لأوطاني أنا حامي حمى الشعب أنا المسلم. Umar Mukhtar bara 1862 magaalaa Zanzur naannoo Tobruk jedhamutti gosa Miinfaa keessatti dhalatee guddate. Gosti Miinfaa Najiib al-Tarfee yeroo Umar Mukhtar dhalate sunitti to'annaa warra Ottoman Turkii jala akka jirtu ragaaleen barreeffamaan jiran ni ifoomsa. Umar Mukhtar maatii harka qalleessa irraa dhalachuun daran abbaan isaa ijoollummaatti waan irraa du'eef haalli jireenya bara ijoollummaa rakkina hiyyummaa keessa akka ture kan hubate wasiilli isaa Shariif Algeeriyaanii akka isa biratti guddatuuf guddisaan fudhate. Shariif Algaaraanii dubrii Hussein Algaaraanii hoogganaa siyaasaa amantii Kiriimiyaatti ture. Eegasii booda ammoo Umar Mukhtar magaalaa guddoo sunis kan taate Xaariqaa keessatti barnoota yuunivarsiitii sunitti kan magaalaa Jahabuubitti argamtutti waggaa 8f barnoota osoo hin jalqabneen dura baadiyyaalee garaa keessatti barnoota Qura'aanaa kabajamaa masjiidota baadiyyaatti argaman keessatti hordofaa ture. سلام عليك أتقى الأتقياء سلام عليك أتقى الأطفياء سلام عليك من رب السماء سلام عليك دائما في الانقضاء أحمد يا حبيبي سلام عليك. Kumsa Quraanaa guddaa erga horatee booddee imaama masjiidaa ta'uunis tajaajilaa ture jira. Jaal Umar Mukhtar
magaalaa si'aayisittis warra wajjin obbolummaa islaamaa kan jaalala onneerraa madde ijaarrate. Kana malees aadaa ummata keessa jiraatu bareechee waan hubateef rakkoolee wal dhabdee gosaa fi gosoota gidduutti uumaman furuuf nama filatamaa ta'uu jalqabe. Sayyid Umar Mukhtar turtii isaa magaalaa Jaakbuub keessatti dabarse keessatti warra sochii warraaqsa Suniisiid wajjin walitti dhufeenya qabu daran cimsee bara 1895 Almahadii seenuusi hanga kibba naannoo Kuufaa isaan waliin imalee ture. Taatee birootiin Almahadiin gara kibbaatti hanga karoottan bulchiinsa biyya Chaad taateetti wajjin imaluun yeroo warri koloneeffattoota biyya Faransaay gara Chaaditti bara 1899 lafa babal'ifatanitti Umar Mukhtar aangoo Sheek of Zaawiyyaat Alkaalaaq ta'uun kan filame ture. Biyya Chaad humna gita bittaa Faransaay jala akka hin galle nama dura dhaabbachaa ture akka ta'e seenaan isaa ragaa baham. Yeroo bara 1902tti du'a Almahadiitiin wal qabate hoogganaan Suniisii Haareeni Ahmad Shariif Al-Suniisii hoogganaa Laaksaar kan kaaba Seeriinaankaa gochuun isa mudee ture. Barsiisaa Quraanaa kan ta'e Umar Mukhtar tarsiimoo dahannaa fi waraana gammoojjiitiis nama muuxannoo itti qabudha. Haala teessuma lafa baadiyyaa sirriitti waan beekaniif kanatti gargaaramuun humna gita bittaa warra Xaaliyaanii kan haala naannoo sanii hin beekne irratti irra deddeebi'iin injifannoo galmeessuun galmee seenaa keessatti seenaa bara baratti ilmaan Afrikaa hunda boonsu nama hojjete ture. Sayyid Umar Mukhtar. سلام عليك أسف الأثرياء سلام عليك أسف الأصفياء سلام عليك من رب السماء سلام عليك دائما بلا انقطاع سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا Umar waraana isaa kan lakkoofsaan xiqqoo fi meeshaa waraanaa booddeetti hafaa hidhateen humnaan waraana ammayyaawaa saayinsii waraanaatii fi meeshaa teknooloojii yeroo saniitti fayyadaman dura dhaabbachuun iddoo kaambiitti marsuun irra hedduu isaanii daaraa godhaa ture. Dhiheessi biyya Roomaa irraa dhufuuf karatti kutuun walitti dhufeenya kamiinuu kiishni warra Roomaa jiruu fi humna waraana gita bittaa kan Liibiyaa keessa maandheeffate addaan kutuun barootaaf humni warraaqsa diddaa gita bittaa Liibiyaa kan diinaaf hin jilbiiffanne sun ifatti diinota isaatti nama agarsiise ture. Yeroofis ta'u humni waraana Roomaa isaan Itaaliyaa Royal Army jedhaman miira abdii kutannaa keessa seenuun tooftaa tarsiimoo waraana Umar Mukhtar dinqisiifachaa turanii. Dinqisiifannaa Umar Mukhtaariif qabanis diinonni isaa osoo hin hafin yeroo fi taatee garaagaraatiin ibsaa turanii jiru. Kanneen keessaa Liibiyaatti ajajaa humna gita bittaa Xaaliyaanii kan ture Jeneraal Rudolf Giraaziyaanii nama hojjaa qaamaatiin giddu galeessaa rifeensi isaa adii of jalatti kan hin taane nama areedaa fi anfaaroo adii ariitii cimaa fi humna gahaa nama qabu beekaa barnoota amantii Islaamaa nama islaamummaa isaatti boonuu fi hedduu jaalatu yoo hiyyoomees kan amala hin jijjiirranne jechuun Umar Mukhtar dinqisiifannaa isaaf qabu ibsaa ture. Jeneraal Rudolf Giraaziyaanii jechuudha. Duuba ilma Islaamaa kan osoo biyyaaf biyya isaatii fi amantii isaatiif mormu beelaaf dheebuu meeqa gammoojjii Liibiyaa keessatti obsaa ture qabsaawaa warra Liibiyaa Sayyid Umar Mukhtar osoo guyyaa tokko mootota warra Itaaliitiif harka kennuuf hin abjootin guyyaa xumura isaa ammoo akka lakkoofsa lakkaawwii bara faranjootaa ta'uu isaatti yeroo bara 1931 seenaa irratti baay'ina humna waraana Xaaliyaaniitiin caalamanii yeroo jalqabaatii fi xumuraatiif guyyaa sun qabamee ture. Gootichi Umar Mukhtar jechuudha. Ta'us Umar Mukhtar jecha isaa xumuraa
biraatiin nuti duunus ilmaan keenyaatu jira kanaaf yoomillee harka hin kenninu warri xaaliyaan dachii liibiyaa irraa humaa tokkollee hin qabdan jechuun osoo harka isaanii keessa jiru mormaanii tureen guyyaa sunis duuti itti murteeffamteen haaluma saniin humna jeneraala xaaliyaanii Ridolf Giraaziyaaniitiin ija ummata biyyattii duratti yeroo sana akka lakkoofsa lakkaawwii bara faranjootaatti baruma 1930 takka sun keessa Jaal Umar Muktaar kan inni lubbuu isaatiin rarraafameen guyyaa san ummanni liibiyaatiis nama jabaa tokko dhabeen yeroo ammaattis maqaan isaa ummata biyyattii biratti Lion of the Desert jedhamuun kan lalifamuudha. صلاة الله ثم سلامه ألا يا رسول الله إني مغرم Sidaa yaadannoo isaatis magaalaa Tripoolii keessatti dhaabbateetii jira. Egaan hordoftootaa fi jaalattoota sagantaa keenyaa seenaan arraaf namoota bebeekamoo islaamaa irratti fuulleeffachuun waa'ee Umar Muktaar keessaa filannee isiniif dhiheessaa turre kanumaan haa goolabnuuti. Saganticha qopheessuun kan isin biraan gahaa tures Anjamaan Abdulleetiin ture. Torban sagantaa fakkaataa biraatiin hamma wal arginu gama kootiin horaa bulaa deebinaam. علي الحبيب